Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jalatamtootaa chaayinaa laayyaantuu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabsiin jechuun jaaladha. Egaa har'allee viidiyoodhaan deebi'ee dhufeetoo jira. Warri chaayinaa laayyaantuu asallaatii maatii taatanii haga irraa hordofaa turtan guddaa isaa galatoomaa isin jechuun jaaladha. Warroonni immoo maatii ayyaantuu asallaa hin taane karaa maatii ayyaantuu asallaatti makama sabiskiraabii godhuun jechuun jaalalaan isin gaafadha. Egaa warroonni haga har'aa koomentii jalatti yaada gaggaarii naa barreessaa turtan guddaa isaa galatooma. Waan ani isin jedhu hin qabu galata guddaan irraa qabdan. Warroonni jalqabaa haga ammaan afaan jirtan isin jechuun jaaladha. Egaa ammas yaadni keessan na barbaachisa. Deeggarsi keessan na barbaachisa isin jechuun jaaladha. Har'a immoo viidiyoo qabadheetoo dhufee kanuma tiktokii kanarra olii gad suuraa yookaan hin dhama'aa jiru. Waa'ee shamaraa narraa nyaatee na gaggeessee eessan dhaqaa isa malee fira biraa hin qabu jettuu fi karaa yuutuubii irratti fidaa ijoolleen tokko ni barreessu wanna na ajaa'ibe keessaa koomentii hoggaan jala seenu shamarranni keenya miskiin ni bo'anii jechuudha. Dhugaa baay'ee garaa nama nyaannaa barnuti. Kan boo'ee wajjin hin kofalla, kan boo'ee wajjin kan boo'ee wajjin ni boon, kan kolfee wajjin ni kofalla nuti warri shamarranii. Keessattuu laphee maalii yookaan keessa maalii akka nu kennan beekuun shamarran biyya arabaa jirtu. Dhugaa dubbachuu fi ani waan ajaa'ibu waan natti fakkaate waa'ee intala kanaa hoggaan dubbadde jirana ani kanan jedhu keessaa namni Parasantii dhibba keessaa parasantii takka bichaadha kan jaalatee jaalalaan kan jaalate isa wajjiniin milkaa'ee kan jiraatu jechuudha. Hunduu dhoksaa dhamaan jiraata malee namni jaalalaan miidhamee namni jaalalaan waan onneen isaa madaa'ee namni gatii gurguddaa itti baasee hafetu iyyuu caala bar 99 jechuudha dhibba keessaa. Kana hundi darbee garuu kan biraa wajjin kan ishiidhaa hire kan isaa hire wajjin jireenya ofii uummatee mana ofii utubatee ijoollee uummatanii ijoollee isaanii argan. Kuni sobaadha warri miidiyaanii jalqabaan akkanatti ishii beekee akkana ta'ee tananii guyyaa gaafa tokko walitti buunee hin beeknu odoo walitti hin bu'in kunoo akkana haga kana umurii kana geenyee jirra lidatii waggaa 40 waggaa 30 waggaa 10 kabajachaa jirra jedhu. Wariinuu marga waggaa dheedu walitti gizee bu'uutu argita. Harreen oduu wajjin nyaattu kan walitti argita. Ilma namaa dhiisi. Nama lamaa dabar yaada keessa dubbii keessa walitti ni buuta. Ala taatee dhiisi keessattuu jechuudha. Hiriyyummaa keessa immoo qormaata danuutu jira. Kuni nama muraasatuyyuu milkaa kan jaalate isarratti jechuudha. Hunduu manummaa fi wayyaan haa dhoksuuf malee. Haga kana maraa ani miidiyaan kun jaalalaaf furmaatanii qaba jedhamee miidiyaa kanarratti bahamee haasa'ama jechuun ittiin amanuwan. Dhugaa dubbachuuf ittiin amanu. Tarii miidiyaa kanarratti furmaanni ati rabbii gaditti hin argatta jedheetu ani yaadu yoo rakkatte saba keetitti iyyachuun waanuma jirudha. Sabni kee waan danda'u rakkoo keetirratti si cinaa dhaabbatee wanta humni isaa danda'u si gargaaruu danda'a jedheetan amanu. Kan dhabee kadhannaa isaatiin kan humna qabu immoo dhufee qaaman si argeetu jechuudha. Kanatti nan amana. Isa itti aanu dhukkubsatte na wallaana yoo jette sabni kee akkas bira dhaabbatu kanneen itti nan amana. Kan isarraa fi abbaa manaa keetiin walitti buutedha. Miidiyaa kanarratti buuste miidiyaan kun furmaata qaba jechuun ayidoonno. Jaarsummaa ati har'a miidiyaa kanarratti argattu kana keessanillee namoota dubbistanii argatta. Hindeewwan isaa irraa argattaa jechuudha. Kuni amma kan keenyaa kuni yoo barbaade qullaa waraabaa yoo barbaade haadha manaa niitii samaanaa biyya keessatti samaanaa hidhatee fi fidee biyya ormaatitti qaama ishii waraabee miidiyaadhaa gad lakkisa. Haga kana nuti jechuudha. Kan barbaade immoo rabbii isaatiin kakachaa ani kan dhiirati isaa kana viidiyoon na bira jira nama miidiyaa kanarratti nama guddaadha nan gadan baasa jedhee kakachaa viidiyoo waraaba. Sodaachisoo jechuudha. Isheen durbaatis immoo iyyuu akkanatti qaama qullaa akkana taatee maalii lammii biraa wajjin jedhamee viidiyoo waraabama. Guyyaa 3 booda immoo as baamee anaa miti maqaan na badees jedhama. Kana hundaa walumaan afarsaa walla guyyaa guutuu jechuudha.
ana sanii miti kan nagarra sanii miti wanti nama ajaa'ibu ani kan biraati miti ati bar boru nama taate daa'ima ni uummatta zariin keetillee daa'ima ni uummata sibichaa miti jechuudha ati dhaloota kee maal laalchitta ani ofii kooti fi miti dhaloota kooti bas sodaadha ani kanan ana osoo hin ta'in bar hawaasa ofiitirraa waan baratu qaba bar ilmi koo intalli koo waan baratu qabdi hawaasa kootirraa ana bichaarraa miti an hamman fe'ellee gaarii ta'uu nan danda'a amma fe'ellee nama jechoota kootiin of eegee uffata kootiin of eegee waan hundaa seeftii koo eegee jiraadhu ta'uu nan danda'a ana bichaarraa miti ilmi koo kan waa eegu lammii isaatirraa waa eegu naannoo isaa waan jirurraa waan eegu qabu hin fakkaata naannoo ofii fakkaachuu lammii ofii fakkaachuudhaaf jecha hammuma sammuun bilchaachaa deemu ilmi namaa naannoo ofii yaafachaa waggaa deemu kan argu dubartii boossu nyaatame jettee dubartii qaama qullaa waraabamtu dubartii akkana goonee too waraabnee jirraa yookaan dubartiin qaama saalaa dhiiraa murtee jirtii kana kan argu jechuudha ilmi koo maalitti seenaa deema yaada sashaakaluutti seenuu deema maaliif aadaadha jedhee fudhata waan ta'eef jechuudha akka aadaatitti fudhata waan ta'eef maaliif miidiyaan kun xiqqi jedhee kan guute dubartii qullaa waraabuu dubartiin akkanatti maalii wajjin bakka kanatti ciifte jedhamee waraabamu obbiraa boru balleessuu dandeessa kana gaafa sammuu keetitti deebitee jechuudhaati viidiyoo kana muluu balleessuu dandeessa nama miiliyoona bira ta'a garuu viidiyoon keessu inni shamaraatis inni dhiiratis suma kana tuuyyuu boru haammata kan amma godhaa jirtu kan ilmuma keetiin deebitee haammatta abbaan koo akkana jedheetoo jira abbaan koo akkana godheetoo jira kanaafuu aadaadha nu dhokfame malee aadaa keenyatu kana dubartii akkana godhuun dubartii balleessuun dubartii miidhuun dubartii qaama qullaa waraabuun jechuuf ilmi keessuun shaakala kanaatitti seena gaafa sanatti kanarra qarshii kana nyaachuudhaaf jecha kana as sobdee achi dhuubdee as baatanii kun koomentiidhaan kun kaan godhu borummoo hin cuuffatta gaafa ilmi kee gaheessan jechuudha ilmi dhiiratillee intalli durbaatillee jechuudha namni waan facaafatee ala hin haammatu amantuma kam keessayyuu jiraadhu amma waan mafeetettuyyuu aman waan ati facaafatteen ala wanna galfatu tokko hin qabdu ati guyyaa guutuu gangalattee waaqa kee kadhachaa oolte ganama qamadii facaaftee xeefitti naaf haa deebi'u jettee halkan muluu bu'aa bultee ganama argitee xeefiin argitu maasaa kee keessatti kuni dhugaa jiruudha jechuudha kanumaaf qamaduma facaafte san deebitee gurraacha qamadii gurraacha isaa ta'u qamadii isaa adii isaa ta'u isuma kanaadha sanyiin sunoo ilma ofii keetii ati gudeeda keessaa gadaamessa kee keessaa ba'uudha sanyiin keessun jechuudha isa sanati har'a qarshii ittiin argattee ittiin garaa dhiibdee uffata ittiin jijjiirrattu kan gaafa san immooyyuu hin ciniinsifatte irra deebite jechuudha ilmi kee kun yaada kana keessatti eenyumtuu badaaf yoo ta'e ilma ofiitii waan akkasii kanan hawwu gaafa san immoo ilma kee achi keessatti argataa jechuudha kana wanni sinaalchu wanni deemaa jiru kanaadha wanta biraatiin wanni gaariin nurraa fudhatamee jira inumaayyuu jechuudha baay'ee nama jibbisiisa wanni afarfamu qarshumaa jecha waan gaarii dalagdee bar qarshiin argatta haa xiqqaattullee da eebba qabdi bar qarshiin ati waan gaarii dubbatte argatte beekamaadha yeroo kana keessa fedhiin ilma namaa miidiyaawwan barumsa barsiisanii fi warroonni nama arrabsan iyyitaa yookaan immoo ilaalcha baay'een qaban kan nama arrabsu biiliyoona hoolaallam kan nama barsiisu nama 10 nama 20 kan argaa jirra jechuudha miidiyaa kanarratti hoggaa meeqa erga miidiyaa kana fayyadamuu qabne kara yuutuubaatillee erga dhufne hoggaa haa taanu malee hordofaatuma turre yuutuubara warroota barumsa barsiisanii fi warroota keessattuu barumsa afuuraa barsiisanii fi warroota nama arrabsan wal cinaa qabdee hoggaa laaltu samii fi hardiidha addaaf fageenyi isaanii jechuudha warroonni nama arrabsan warroonni viidiyoo qullaa waraabne koottaa laalaa jedhan warroonni akkanatti abaluu irratti qabnee jirra jedhan waraabne koottaa laalaa jedhan biiliyoonan laalla garuu warroonni koottaa ija godhadhaa jabaadhaa rabbii keessaniifti koottaa waan rabbiin keessanii isin jedhu isin dhageechifna namni jedhu yoo nama yookaan adda bakka adda addaatti sheerii godhatee to viidiyoon isaa viyuun isaa 100 waggaa seene malee
biyuun isaatu dhibba hin seenu. Ijoollee baay'ee argaa jirra. Ijoollee kaleessa liibii hoggaa waraaban irratti jechoota adda addaatiin waa'ee nama tokko arrabsuun mata duree qabatanii dhufan. Namni achirratti liibii irratti wal ga'ee jalaa koomentiidhaan gubbaarraa jecha walitti dubbatu har'a gaafa hafuuratti jijjiiran namni tokko achi jalatti koomentii namni barreessu hin jiru. Argaa jirraa jechuudha. Haga kana ilmi namaa arraba kanaan rabbii wajjin jira malee keessan rabbii ofiitirraa haga kana fagaate. Dhaabbannee yoo of ilaalle jechuudha. Ofitti simaatan jira simbichaa miti. Garuu rabbi na haa baraaru warroota nama arrabsu jala hin jiru. Warroota nama jibbu jala hin jiru. Warroota warra qullaa waraabne koottaa laallaa jedhu jalatti harki koomentiin barreessu. Kanaan haga dhumaana gargaari rabbii kochaatan jira. Warroonni achi keessattanillee rabbiin keessan isinaa gargaaru. Atin dabarta. Ati nama haga rabbii si jiraattee dabarta. Ilmi kee intalli kee lafa kanarratti hafti. Yeroo hundaa gaafii kana keessa jira. Laayifiin haadha kootii kana fakkaataa idaa. Laayifiin abbaa kootii kana fakkaataa idaa jedhan. Ati obbiraa balleessita gaafa eejiin kee ol siqee nama biraa bira jira. Amma fakkeenyaaf ijoollee yeroo duraa kana miidiyaa dhufanii suuraan isaanii baay'ee qallatanii gurraachanii daalachaanii ka'an gaafa isaan borcoomanii uffata gaarii uffatanii ijoollee fiddee tolattafte ittiin kolfaa jirti. Ati obbiraa balleessite bara. Garuu nama bira hafettu iyyuu jira jechuudha. Amma yeroo kana namni seef godhee teechifata. Namni laaptooppii dhabe hin jiru. Namni bilbila 2, 3, 4 dhabe hin jiru. Dafqee fida waan ta'eef tonkoluma hookaniin immoo iyyuu daba sanirratti hojjechuuf deemee bitee teechisa jechuudha. Kana of odoo bartanii gaariidha. Qarshiin har'a ittiin bashannanuudha yookaan ittiin dhuguudha. Sobdanii maqaa wal balleessitanii waan rabbiin keessan isinirraa hin jaalanne kanaas borcitanii achi borcitanii boruu irra rakkattanii rabbii keessanitti deebi'aa isin jechuun jaaladha. Itti aansuudhaan immoo iyyuu ishee amantaa qayyartee dhamtee maayii kanaa miidiyaa kanarratti afarfamaa jirtudha. Waan nama ajaa'ibu keessaa waa tokkoon dubbachuu barbaada. Yeroo baay'ee osoo waan rabbii dubbachuurra dura odoo bilchaanne baay'ee gaariidha. Barsiisutti ariifamuurra odoo teenyee baranne baay'ee gaariidha. Dursaa lafa irra dhaabbattu adda baafattee odoo beektee gaariidha jedhee yaada kana gubbaarra.